Artistii Gameessii Oromoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa umurii ijoollummaa hanga dullumaatti ofiif hin jiraanne saba isaaf jiraate malee ulee aartiin sirna cunqursaa haleelee aabaa caajidee dhalootatti xurree akeekee Oromoon akka dammaquufis ogummaa qabu hundaan qabsaa'eera. Namni du'a hin ooltu Artist Alii Birraa guyyaan geessee hojii aartii fi uummata Oromoo jaalatu dhiisee godaaneera. Maatiin firoottanii fi waayillan hojii Artist Alii Birraas qe'ee isaa magaalaa Bishooftuutti argamutti argamuun gadda isaanii ibsachaa jiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni olaanoo naannichaas qe'ee Artist Alii Birraatti argamuun gadda isaanii ibsataniiru. Qondaaltonni paartilee siyaasaa biroonis qe'ee Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa magaalaa Bishooftuutti argamuun gadda isaanii ibsataniiru. Pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii hojiin Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa hojjetanii darban bara baraan kan yaadatamuu jedhani. Kabajamoo fi jaallatamoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa boqochuu isaaniitiin gadda guddaa natti dhagahame. Maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsuu barbaada. Bara jireenya isaatti bilisummaa uummata Oromoo hadha irra geenye kanaaf warra dhagaa bu'uuraa kaan keessaa tokko isa. Jaallan aarsaa kaffalanii injifannoo hadha irra geenye kanaan nu gahan keessaa isaan. Kanaaf hin dagatamu hojiin isaan hojjetan. Baraa baratti yaadatamaa deema. Tokkummaa uummata Oromootiif gatii guddaa kaffalaniiru. Tokkummaaf warra jechaan lallabe caalaa warra gochaan jiraate keessaa tokko aartistii kenna. Tokkummaa uummata Oromoo jedhanii warra gatii guddaa kaffalan. Kanaaf dhaloonni kaleessaa illee isarraa baratee kaadhaas baratee barus hojii guddaa hojjechuu kan nama dandeessisu barnoota guddaa kan isaan nuuf dabarsan. Uummataaf jiraachuu ammoo dhalootatu irraa barachuu qabaas dhaaman Obbo Awwaluun. Alii Birraan waan ganama manaa qabatee beeysan galmaan ga'ee argee dhandhamateeti har'a karaa fuula Rabbii deema. Kanaaf inni injifannoo kaayoo ofiillee injifatee lammii dhaloota injifataa uumames argee deeme. Namni baay'een kana agarre. Nama baay'ee biraa wareegamuu qofaa miti. Nama baay'ee karaa irraa make. Ka horiin bitame baay'ee jira. Ka gurgurame baay'ee jira. Ka waliin qabsoof manaa baanii wal nyaachise baay'ee jira. Alii Birraan gaaf takkallee sa'aa takkaafillee daqiiqaa takkaafillee odoo kaayoo isaa irraa hin maqin otoo ejjennoo isaa irraa hin maqin guyyaan Rabbiitti dhufa. Haala kamiinuu keessatti sagalee uummataa ta'uu, uummataaf dhaabbachuu, uummataaf jiraachuu isarraa baranne jechuudha. Dhaloonni amma jirullee dhaloonni borullee. Kanaaf wanni isarraa barannu guddaadha. Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa goota aartiin Oromoof Oromiyaa kallattii hundaan wal barsiisee kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo dhimma hojjettaaf hawaasummaa Oromiyaa Obbo Araarsaa Biqilaatiin. Artistii qofa osoo hin ta'in sabboonaadha, qabsaa'aadha. Nama dhugumatti sodaa tokko malee uummanni Oromoodha afaan isaatiin barreessee dubbisuudha qaba jechuudhaan bifa walalolaatiin bifa sirbaatiin guutuu uummata Oromoodhaa ka addunyaa kanarra jiru dhageessiseetiin akka isaan kakaanii ofirratti amantii qabaatanii biyya isaaniitiif uummata isaaniitiif qabsaa'an taasise jechuu dandeenya jechuudha. Qondaalli Abaaw Jaalibsaa Nagoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa goota dhugaan Oromoof qabsaa'ee jedhan. Aliin artistii qofa otoo hin taane qabsoo bifa hedduudhaan godhamaa ture hunda keessaa qooda fudhatee jira. Weellisoota Oromootiif fakkii kan ta'u immoo Oromummaa giddugaleessa godhateeti malee siyaasaa gartummaa irratti nama hirkatan turre. Inni kun hojii isaatitu agarsiisa, weelluu isaatitu agarsiisa. Maaltu gargar nu baase kan jedhu haati teenya takkaan nama Oromummaa irratti falaasama guddaa qabu akka ta'e agarsiisa. Kanaaf dantaa uummata Oromoo kan giddugalaa godhatee waan weelliseef hojiidhanis waan mul'ateef tokkummaa saba Oromootiif mallattoodha jedhee fudhaa Alii Birraan.
artistoonni Oromoo isarraa waan baratan hedduudha jechuudha.